Firiin qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan bara 2016 har'a ifoomuu ministeerri barnootaa beeksise. Ministeerichi firii qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa ilaalchisee ibsaarra gaazexeessitootaaf kenneen barattoota waliigalaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12 fudhatan 684,205 keessaa parsantaa 5.4 kan ta'an yookaan lakkoofsaan 36,409 qofa qabxii darbiinsaa galmeessuun ibseera. Manneen barnootaa barattoota isaanii qormaata barana qoramsiisan keessaa mana barumsaa 1,363 barattootni isaanii guutuutti kan hin dabarre ta'us ibsame. Ministeerri barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaan ibsa isaaniitiin qabxiin kun kan baroota lamaan darban irra fooyya'aa qaba jedhanii barattoota barana qormaata kutaa 12ffaa fudhachuuf galmaa'an 1,749 keessaa qormaaticha kan fudhatan 684,205 ta'uu kan eeran Profeesar Birhaanuu Naggaan kanneen qormaata fudhatan keessaa 29,736 kan ta'an yeroo jalqabaatiif karaa onlaayiniitiin qoramuun ibsame. Naannoleen biyyattii keessaa magaalaa Finfinnee, naannoo Oromiyaa fi Harariin barattoota baay'ee dabarsuu isaaniitiin Profeesar Birhaanuu Naggaan dubbatanii jiru. Barattoota sadarkaa qabxii darbiinsaa galmeessan 36,409 keessaa kanneen 10,690 ta'an barattoota magaalaa Finfinnee yoo ta'u, bulchiinsa magaalaa Finfinnee barattoota qormaataaf dhiyeesse keessaa parsantaa 21 qabxii darbiinsaatiin darbanii jiru. Sadarkaa biyyoolessaatti qabxiin olaanaan kan galmaa'e naannoo Tigraay irraa yoo ta'u 700 irraa qabxii 675 galmaa'e. Naannoo Tigraayitti addatti 700 irraa qoramu gama biraattiin immoo sadarkaan biyyaalessaatti 600 irraa qoramuudhaan keessaa qabxiin olaanaan 575 ta'uu galmaa'ee jira. Akka Profeesar Birhaanuun jedhanitti saayinsiin uumamaa yookaan naachuraaliidhaan 600 irraan 575, saayinsii hawaasaa sooshaalii irraa immoo 538 ta'ee galmaa'ee jira. Lamaanuu barattoota magaalaa Finfinnee ta'uun ibsanii jiru. Manneen barnootaa 1,363 immoo barattootni isaanii guutumaan hin dabarre keessaa 553 Oromiyaa keessa yoo ta'u, manni barumsa 159 naannoo Somaalee, manni barumsa 56 naannoo Amaaraa, manni barumsa 52 Tigraay, manni barumsa 36 Beenishaangul Gumuz, manni barnoota 33 Affaar, manni barumsaa 4 magaalaa Finfinnee keessaa kan argaman ta'uu eeramee jira. Firiin qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa ifoomuu isaatirraan kan ka'e jechuudha. Barattootni bu'aa yookaan firii qormaata isaanii halkan keessaa sa'aatii 6 irraa kaasanii ilaallachuu jalqabuu akka danda'anis himeera. Waliigalaan qormaata kutaa 12ffaa barattoonni dhibbeentaa 5.4 darbuu isaanii beekame. Bara kana qormaata biyyoolessaa barattoonni 36,409 darbanii jiru. Bara kana manneen barnootaa 363 barataa tokkollee dabarsuu hin dandeenye. Gama biraatiin barattoonni onlaayiniin qorataman keessaa dhibbeentaan 26 kan darbe yoo ta'u, barattoota waraqaan qormaata keessaa immoo dhibbeentaa 4.4 qofa darbuun himamee jira. Rimiidiyaaliin barnoota sirreeffama bara kanaa akka jirus himame. Bara darbee kenninee jirra. Bara kanas hamma barataa xiqqeessuun barnoota sirreeffamaa ni kennama jedhee sagantaan sirreeffama suutaan hir'ataa dhufa jechuun Profeesar Birhaanuu Naggaan dubbate. Ministeerri barnootaa bara naannoleen hunduu barattoota bara duraa dabarsan caalaa dabarsanii jiru jedhee dhibbeentaa fi lakkoofsa qabatamaatiin kan bara duraa ni caala jedhee jira. Lakkoofsi qabatamaan gadi aanaa ta'e naannoo Amaaraatti jedhee naannichatti sababa nageenyaan lakkoofsi barattoota qoratamanii walakkaa gadii waan ta'eef jedhame. Haa ta'u malee barattoonni dhibbeentaan 6.65 qormaata kana darbanii jiru. Bara duraa irra bara kana dhibbeentaa 4.1 caalee argame.
bara darbee barattoonni parsantaa 3 ta'an kan darban yoo ta'u bara kana immoo parsantaa 100 keessa parsantaa 5.4 darbuudhaan fooyya'insa xiqqoo argisiisuu himame. Kanarraa kan ka'e riimiidiyaaliin bara kanas irra deebi'ee akka kennamu Profeesar Birhaanuu Naggaan dubbatee jira.